Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadhaa oduu har'aan isinitti hima. Sodaa nageenyaaf ta'uu kan hin oolle mootummaan Itoophiyaa magaalaa Finfinnee dirooniin eeguuf murteessuu yoo ibsu ABO'n boonduula waraanaa gaggeessaa jiru cimsuu eere. Oromiyaa keessatti lolli adeemsifamuu itti fufuu isaa maddeen odeeffannoo hawaasa irraa argannu ni mul'isa. Loltoonni ABO fi mootummaa Oromiyaa keessatti kallattii hedduun wal waraanaa akka jiran wayita himamu mootummaan miseensota ABO galan deebisanii dhaabuu irratti hojjetaa akka jiru eereera. Akka biiroon kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa fuula feesbuuk isaa gubbaa maxxansetti waliigaltee mootummaa naannoo Oromiyaa fi qondaaltota ABO gidduutti taasifame hordofee miseensonni garichaa hedduun giddugala qophaa'eef itti galaa jiru jedhe. Haaluma kanaan yeroo ammaa miseensota ABO duraanii waliigaltee araaraan galan adeemsi deebisanii dhaabuu fi meeshaalee waraanaa irraa fuudhuu Komishinii Haaromsa Biyyaalessaan eegalamee jira jedheera. Akka ibsa mootummaa kanarraa hubatamutti miseensota ABO kan jedhaman kunneen kanneen sanyii Nagaasaa waliin yeroo darbe mootummaa faana waliigaltee taasisan ta'utu hubatama. Wayita ibsi kun gama mootummaa irraa dhaga'amutti ABO'n ammoo itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoo sagantaa jedhuun lola guddaa banee jiraachuu gama Tiwiitara isaa ibseera. Lola Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru kanaanis milkaa'ina addaa gonfachuu, meeshaa waraanaa hedduu hiikkachuu, loltoota mootummaa ajjeesuuf kan booji'u ibseera. Duula waraanaa gaggeessaa jiru kanas goleelee Oromiyaa mara keessatti adeemsa wal qabataa fi wal hubannaa qabuun adeemsaa jiraachuu gabaasa. Kun ta'ee dhimmi nageenyaa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee dirooniin eeguuf murteessuu isaanii miidiyaan mootummaa faanaan guyyaa 3 dura gabaaseera. Humni waloo nageenyaa haala nageenya magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee gamaaggamuun kallattii fuulduree kaa'uu gabaasee jira. Komishinarri Jeneraala Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el hojiileen ittisa yakkaa sadarkaa olaanaan hojjetamaa jiraachuu himan kan jedhu gabaasichi yaa'insa tiraafikaa fi haala nageenyaa waliigalaa akkasumas sagantaalee gurguddaa to'achuuf dirooniiwwan kan bobbaafaman ta'uu ibsee jira. Kun hangam biyyattii keessatti bulchiinsi mootummaa sodaa waraanaa jala akka jiru kan agarsiisudha kan jedhan qeeqxonni lola kallattii adda addaa deemaa jiruun yaadda'uun magaalaa Finfinnee to'annaa mootummaa jala akka hin baaneef yaalii taasifamaa jirudha jedhanii jiru. Odeessa itti aanuun labsiin taaksii qabeenyaa har'a ragga'e yaada namoota galii murtaa'e argatan irratti dhiibbaa geessa jedhu irratti dhiyaate. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'ii idilee 15ffaa irra gaggeesseen wixinee labsii taaksii qabeenyaa irratti mari'achuun sagalee mormii 4 fi kan sagaleen kennine 10 sagalee caalmaan raggaasiseera. Akkaataa labsichaan qabeenya kamiifuu maallaqni taaksii itti kaffalamu gatii qabeenyaa kanaa qaama aangoo kennameefiin shallagamee parsantii 25 irraa kan murtaa'u ta'a. Kunis taaksiin mirga itti fayyadama lafaa waggaatti gatii qabeenyichaa parsantii 25 keessaa parsantii 0.2 hanga parsantii 1 ka ta'u kaffalama. Taaksiin gamoo yookaan mana jireenyaa ammoo gatii qabeenyichaa parsantaa 25 keessaa parsantaa 0.1 hanga 1 akka kaffalamu murtaa'eera. Labsiin ragga'e kun magaalota guutuu biyyattii keessatti hojiirra kan oolu yoo ta'u, naannoleen haala qabatamaa isaanii wajjin haala wal simuun labsicha irratti hundaa'uun seera taaksii qabeenyaa mataa isaanii akka baasan kan taasisu ta'a. Miseensonni mana marichaa labsiin kun namoota galii murtaa'e argatan irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Akkasumas labsichi galiin taaksii qabeenyaa irraa argamu bu'uuraalee misoomaa kamiif akka oolu ifatti kan hin ibsine ta'uu akka hanqinaatti kaasanii jiru. Odeessa itti aanuun tibbana biyya alaatti kitaaba isaa eebbisiisaa akka jiru Jawaar Mohammad warri mootummaa filannoo 3 akka qaban ibse. Hawaasa biyya hambaa mariisisaa akkasuma kitaaba isaa hin gaabbu jedhu eebbisiisaa akka jiru Jawaar Mohammad dhimmoota siyaasaa irratti yaada kennuu jabeessee jira. Waltajjii Ameerikaatti gaggeeffamuun isaa himamu kanarratti garbummaa ormii akka harreetti oofu jalaa siree irratti ol baafnee siree irraa gadi nutti fincaanu ka jedhu Jawaar Mohammad paartii siyaasaa biyya bulchaa jiruuf filannoo 3 akeeke. Namni siyaasaa kun yakka waraanaa caasaan mootummaa uummata irratti raawwatu, gochaa manneen uummataa gubuu, dirooniin hawaasaa haleeluu dubbii isaa keessatti katuqe, jallaa nuti aangootti ol baafnee siree irra keenya, siree irraa gadi bu'ee mana Oromoo diigu, taankii fi baankii alagaa irraa fuunee harka isa keenyeen diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa 3 qabaa jedhee jira. Filannoon inni eere keessaa jalqaba irratti kan kaase yoo Rabbi of barsiise qalbii godhatee daandiitti deebi'uu ka jedhe Jawaar garuu yaadni kun akka hin fakkaanne ibsuun bulchiinsichi of gamaaggamee of sirreessee gara uummataatti deebi'uu akka hin dandeenye hime. Filannoowwan 3 keessaa lammaffaa irratti ka Jawaar akeeke warri isa marsee taa'u kanneen isa waliin aangootti ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu mannaa of baraaruu ka jedhu Jawaar
Filannoon sadaffaan bulchiinsi PP qabu waliin haxaa'amanii kufuu ta'uu caqaseera. Dubbii kana dhaadannoo osoo hin taane karoora ta'uu dubbii isaa keessatti hubachiisee jira. Sabni kun saba laafaa miti ka jedhu Jawaar yeroo callisu sodaatee akka hin taane hime. Akkasuma hin rafuu hin muguu ni riphee malee ka jedhe Jawaar waggaa 2-3 ribne garuu hin rafne dalagaa turre jechuun warraaqsi uummataa sirnicha irratti dhoowuu akka danda'u yaada akeeku dubbatee jira. Odeessa itti aanuun ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo kabajame. Hordoftoonni amantaa waaqeffannaa duuraa Oromoo ganamaatti cichanii ka jiran ayyaana warra abbaa Oromoo galma waaqeffannaa Boosat keessatti kabajataniiru. Ayyaanni kun sababa dhiibbaa humnoota alagaan cunqursaan amantaa waaqeffannaa irra gahaa tureef jecha waggootaaf adda citee turuu himama. Ayyaana kanaan abboota Oromoo duudhaa waaqeffannaa fi eenyummaa dhaalchisanii darbantu itti yaadatamaa jedhame. Akka hordoftoonni amantichaa jedhanitti ayyaanni kun barootaaf addaan citee ka ture deebii akka haaraatti fulbaana 19 bara 1990 Harargee lixaa galma waaqeffannaa Daaroo Labuutti ayyaaneffatamuu jalqabuu barameera. Kan miilanaa kanaan ammoo galma waaqeffannaa Boosat keessatti marsaa 14ffaa kabajamuu isaa odeeffanneerra. Ayyaana kana irrattis hawaasni Oromoo kumootaan lakkaa'aman hirmaatanii jiru. Ayyaanni kun bakka walitti qabama hawaasa Oromoo ta'ee tajaajilaa akka jiru, bakka aadaan nyaataa, shubbisaa, dhimmi duudhaa amantii waaqeffannaa itti barsiifamu ta'uu isaas himameera. Oduu itti aanuun hangaa akka hamaa wal waraanuuf eegaman faallaa Itoophiyaa fi Somaaliyaan jaalala gaggabsaa keessa waan jiran fakkaatu. Bara darbe jechuun seensaa bara 2024 baatii amajjii keessa Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf waliigaltee Somaalilaand waliin mallatteessitee turte. Waliigalteen kun pirezidaantii Somaalilaand yerosii Musee Bihi Abdii waliin kan taasifame yoo ta'u, akkaataa waliigaltichaatti Itoophiyaan karra galaanaa yoo argattu, Somaalilaand ammoo beekamtii biyyummaa Itoophiyaa irraa argatti ture. Kun ammoo biyya Somaaliyaa kan walabummaa Somaalilaand jala dhaabbattu akka Itoophiyaa waliin wal dhabdu ulaa saaqe. Haalli kun naannichatti hanga sabatiinsa dhorkuutti adeemuun Somaaliyaa fi Itoophiyaan sadarkaa waraanaan walitti dhaadachuurra geesse. Adeemsi kun babal'achuun Somaaliyaan hanga dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Itoophiyaa himattutti deemte. Tarkaanfiin Itoophiyaan fudhatte kunis dippiloomaasii isheef balaa guddaa ta'uu danda'e. Walabummaa biyya biraa keessa seente jechuun biyyoonni addunyaa akka balaaleffatan Itoophiyaa taasise. Haala kanarratti namoonni siyaasaa Itoophiyaan adeemsa dippiloomaasii ishee hubuu gamaggamtee ilaalu irra jarjartiin waan balaa qabu kanatti seente jechaanii turani. Ta'us tarkaanfiin kun milkaa'uu fi waan hin dandeenyeef murtii ishee kana haquun Itoophiyaan Turkiitti Somaaliyaa waliin araara buufatte. Kunis yaada amajjii bara 2024 qabattee turte lafa kaa'uun walabummaa Somaaliyaa keessaa akka hin seenne mallatteessuun dhiyeenya nagaa buufachuu dandeesse. Araara kanaan booda gidduu kana pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohaammed gara Itoophiyaa dhufuun marii gaggeessaa turuun gabaafameera. Biyyoonni wal waraanuuf fiixee irra gahan yeroo gabaabduutti nagaa buufatanii jaalala gaggabsaa keessa seenuu akka hin oolles hubatameera. Tarii jaalalli gaggabsaan akkanaa wayita muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed aangoo qabatan hoogganaa Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin haala keessa turame fakkaachuun oolu. Abiyyii fi Isaayyaas hanga ilmaa fi abbaa jedhamuurra gahanii booda hariiroon isaanii laaffatee sadarkaa ija walitti diimeffachuurra ga'uun isaanii ni yaadatama. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Kan guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.